guys, yeah guys, suuraa dibata korraa ciiseetu jira. Manni xiyya mana viilaadha. Fooqii tokkoffaa gubbaa dhaabbateetiin fooqii lammaffaarratti ibsaa yaamaa jira. Kanaan argee jechuudha. Isinoo bishaan keessa kaa'ee jiruunis jettee wallahi laazim garaa na balleessuu jirta rabbii yaani bu'uuf hin deema. Akkanas harkeen bulbulee. Araano mandani abshir. Ilillee afur butaa. Qaayis ilillee afur. Abdi teessu. Ilillee afur butaa. Family ilillee afur qofa. Deeqaa tan keessatti jechuudha. Asii ajjisu nama nagaa qabu. Maasuma bishaan keessa kaa'ee. Ibsisha akkam? Nagaa fayyaa. Akkam jirtaati? Good wallah alhamdulillah. Baay'ee si yaadeen jira. Dhugaa? Dhugaa rabbi. Bareeda. Bareeda. Irra buusaan qabu bareedaa biratti. Waan akkam? Bichaa irra buusaan hin jiru. Maal irra buusaa? Prankiin siif ta'uu dide kaa. Ay prankiin godhaan jiru. Irra buusaa hin qabu bakka bareeda qofa. Yeroo naa dhufe sitti rakkoo dhufe. Siyyaanne. Siyyaanne. Mana moo? Bareeda. Nagaatti. Hayyee ishee baata. Amarraa asirratti hunda ajaa'ibaa bara. Akkam godha? Goo maakii goo. Maakii goo. Maqaa abbaa qayyaratuun dirqama tarii jala seenaa. Ati orroo goota akkam? Ati orroo goota? Maal gochuu? Guys, ililli sadi guutaa gaa maaluma isaa? Ililli sadi guutaa. Guys, namoosisaa qoyme ansimuun fedha bar. Sikatakkatuun fedhee bar. Haasaa dhiisi deebi'e as deebisu haase. Hayyee maal jettee? Yoo mi'as maqaa ishee bara waamamuu jambar. Dhiir. Orroon bar Oromiyaadha bar. Okkoo Oromiyaa maqaa shamaraati. Shamaraan jedhani. Oromiyaan dhiiraa fi sunuma ta'a bar. Ani hin qayyara dhukaasitu qayyarata malee maakii goo. Oromiyaan dhiiraa fi dubartiin qabdu Oromiyaan Oromiyaadha. Maakii goo. Maakii goo? Maqaa kiyyaa waamamtaa. Ajaa'iba qudraa ganaa iddaanuu fannifamuu deemaniin tun. Haala kanaan qo'antaa zilziliin ta'uu deema kaa. Atam mana naarsin. Sinaarsinee barani hayyeen jee bara. Akkasii ምንድን ነው? Naara hayyee rakkoon hin jiru. An faamiliitti himaa jira malee rakkoon hin jiru abshir jee. Rakkoo hin qabu wanta ati jetteen ta'a. Duuba shamarri takka wayita mana faamilii isiitii baatee nama lama taatee mana faamilii baay'ee maqaa nama saniitii waam. Hayyee hin ta'a wanta ati jette yaadin. Baay'eedha. Goon tokkollee dabalanne.
eessatti gootaana garuu Diriimii kee warra fiilmii keetitti. nagaatti Soofata. Warra asirratti wanna ajaa'ibaa baran. Warras taa'e anillee atillee jedhii naan jedhu. Atillee jedhii akka an jiraan. Tumii si gunaamna jedhanii. Anis yaada hin jettu. Minnoo hagana na harkaa badeeti. An hagas jedhu na harkaa badeeti moo? Hagas wannaati wanta takka. Jedhu tokko makkaan itti qaaqani. itti qaaqanii miti inshaalla sakaratal mootu dhufullee baraana beekuu qabda astaghfirullah lazim nahi mi ani inyu Maakisha. yaa amriyaa jechaa jirti way ibsaa itti dadhabdee habaan bas yalla maal taatee akkasii utaaltee Ganaa ganama deema. Maakishaa koodha. Min noo gana mara afaan guuda dhabisi fakkaatan. maakishaa koodha hadeemnu khalaas baay'ee qabdee jiru akkamitti Haadha mana. hayyee ijoollis cufamtee deemuu deemee Yaadataa jiraaramu. amma yaadatte Sagalee jeetti kana faa deebistee nama godhuudhaaf Oromoon tuusi saqqaltee gasi buuste jechuun saqqalii naan hin fedhu saqqalamuu keessan sana waan isin beeku ustaas gaaffii hin qabanaan hin jenne naa wanta rabbiin jee hundaa'u jireenya keessan keessatti wanta haasuudan keessatti illee wanta rabbii keessaa hambisuu qabdan rabbiin na yaadadhaa isin yaadadha jee jira astaawusaachuu jee jira